raasin laayivii dhufnee waa'ee miidhaa kintaarotiin yookaan baasuriin namarraan gahu xiqqoo isinii himuu dhufe. Kintaarota yookaan baasuriin miidhaa akkamiin namarraan gaha? Miidhaan inni namarraan gahu waa meeqa? Kanaafuu akka armaan gadii kanatti isinii dhiyaata. Miidhaan inni namarraan gahu tokkoffaa irratti onnee nama dhukkubsaa. Lammaffaa irratti oowwii achirraa ka'eeti surrii yookaan sammuu si tuqa. Eessarraa huddurraa kaa'a. Maraatullee namatti fite. Nama maraachaa jechuudha. Intaalota yookaan baasuriin kun. Yoo ni nudaan jettees sagaraa dheettees si ittansiisa. Akka ajaa'ibaatti. Ittantee udaan akka hurbuu re'ee takka udaanta. Osoo ittantuu faadhaa dhiiga baasta. Inni afuraffaa irratti fincaanis nama dhorka. Fincaan kanaas hogguu sagaraa dheettee waa xiqqoof birig jettee dhufte. Gadi bahuu dhorkaa jechuun afuuffee fincaanii tanaas hedduu nama ittansiisa. Shanaffaa irratti duwidaas nama dhukkubsaa. Duwidallee akka ajaa'ibaa nama dhukkubsaa. Mudhiis nama dhukkubsaa. Isa ja'affaa irratti jilbaas nama dhukkubsa. Isa torbaffaa irratti dhiigaas namatti fidaa jenne sagaraa wajji. Isa saddeettaffaa irratti lafaa ka'uu hin dandeessu. Si hifachiisa. Ciisaa ooluu faafete. Teesseetuma akkanuma waa ajajuu faafete malee waa takka godhuu hin dandeessu. Isa saglaffaa irratti nyaanni sirraa hin dalagu. Garaan suma boqoqa. Nyaata ulfaataa fa'aa nyaatti. Isa kurnaffaa irratti jaartii wajjis rafuu hin dandeessu. Quunnamtii saalaa irrattis laafina fide jennee rakkoo fide jennee. Isa kudha takkaffaa irratti zakara yookaan meeshaa namarratti xiqqeesse. Meeshaa namaa kana nyaataa meeshaa kee kan hedduu nyaachaa deeme hedduu xiqqeesse inni kun. Kudha lammaffaa irratti aarilleen dafee sitti dhufa. Daftee namatti aarte. Isa kudha lammaffaa irratti arrillee dafee namatti baasa inni kun. Arrillee namatti baasa. Kudha sadaffaa irratti kadhiini waa xiqqoo irraa yaa'u sini jira inni kun. Dhiigaas ka waa xiqqoo qabu sini jira. Kudha afuraffaa irratti kadhiini hedduu sirraa yaa'u sini jira. Qaama sagaraatiin jechuudha. Kun hundinuu alaamaa baasuri. Ka maamammaa yaasu jira. Ka bishaan bicaa yaasu jira. Ka bishaan tokko yaasu jira qaama hudduu tanaan. Sagaraas nama ni nyaata. Humna nama dhukkubsa gosa hedduudha. Waa hedduudha. Laakiin har'a hanqalmaan isin qabda baasur waan dhukkuba laafaa jabaadha. Kan namni akka laafaa laaluu miti. Hedduudha waan inni nama godhu waa hedduudha. Qaama kana bifallee nama ni jijjiira. Qaama namaa kanallee ni goggoisa. Jiidha summii tokko namatti fide. Kanaafuu waa hedduudha. Har'a hanqalmaan isin irraa qabaddee dhufe. Wantoota faadhi dibadde laakiin hedduudha. Gosa wanni inni nama fidu waa 30 oli. Hanqana beekaatiin dhiisi. Kana keessa ka ilmoo nama qabuus ni jira. Akkaataa ispaarmii namaa bishaan godhuu kanuma maraachuu qonnee kan hundinuu hedduu qaba. Nawaasur baasur nawaasura sanii duudaa sanii baasur hedduudha. Kaqaawwa qabuu fi kaqaawwa namatti hin fidne jira hudduu namaa ta'anii jinaanii. Kanaafuu akkaataa hedduudha nama godha. Kanaafuu har'a hanqalmaan isinii qabaddee isinii dhufe. Hedduu galatooma ulfaadha.